carraa gaarii dubartiin biyya hambaa qabdu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10ffaatti seeraan baradhee ergan xumuree booda sababa qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa naaf hin dhufneef kolleejjii baradheen waggaa 3-4 booda biddeena argachuurra ammumaan dafeen yeroodhaan karaa gabaabaa barbaaddadheen of milkeessuun qaba jedheen maatii kiyya biyya hambaa deemuu akkam barbaadu gaafadheen rabbis yeroo baatii 2 hin guunne keessatti naaf milkeessee imala koo gara Kuweetitti raawwadhe. Jaalala kanan jalqabe yeroo barnoota koo kutaa 6ffaan baradhudha. Maatii koof mucaa quxisuu waan hin tureef obboloota koon yeroo madaalamu qananiitiin hin guddadhe. Gorsa na gorsaniifis ta'e yaada naaf kennaniin ergan guddadhee booda badaa hedduu isaanii hin dhagahu. Ergan jabaadhee booda abbaan koos ta'e obboloonni koo warri dhiiraa hangafa baay'ee na reebu na rukutullee ture. Haa ta'uutii garuu ani buleen balleessaa koorraa deebi'een gara namummaa isa gaarii maatiin kiyyaa anaaf barbaadanitti kan hin deebi'u otoo hin taane gara eenyummaa dargaggummaan na geesseetti kashlabbummaatti fuula koo galagalchadheen mataa kiyya qofaaf otoo hin taane hiriyoota koo dubaraa na waliin oolanillee ilaalchi isaanii akka inni jijjiiramu godheera. Barattoonni dhiiraa mana barumsaa keenya keessaa dubara tokko jaallatanii gaafatachuu yoo sodaatan anaan dura buutuu dubbii sirreessituu na godhanii hojii manaa hojii daree assaayimentii barreeffama noottii mana barnootaa dalagsiifadheen isaan dubartii barbaadaniin xumureefiin harka isaanii galchaa. Keessumaa immoo dubartoonni hiriyoota koo ta'anii hangan baradhee xumurutti kabaja koon kennuu jechuun na biratti kan dubbatan yoo ta'e akka diina kootti garaa kootti isaan yaadeen dhiironni dubartii amnee nama gaarii jaallannu yeroo jedhan dubartoota hanga jireenya keenyaatti kabaja keenya hin kenninu jedhan dabarseen hin kennaafi. Booddee irratti anuu akkanuma jechaan ture jedheen yeroo bo'an isaanittiin kolfaa. Ofiif kabaja kiyya kan hin dhabe garuu sababa ijoollummaan koo na dhageeni obboleettii kiyya heerumtuuf miinjeen ta'a. Guyyaa kana galgala dargaggoon nama ciisu fedhii qabaachuusaa naaf beeksisee mee takkaa gadi baana naan jedhee anis maal akka ta'e gadi fageenyaan waan hin beekneef baheen daqiiqaa 30 booda kabaja koo kenneen guyyaa obboleettiin koo durbummaa ishee kennitutti anis durbummaa koo kenneen gara manaatti hin deebi'ee. Erga sanaa booddee gurbaa sana waliin guyyoota garaagaraa darbinee wal argina. Sababuma kanaanis jaalala isaaf horadheen baay'ee jaallachuu yeroon jalqabetti umriin isaa xiqqoo anarra waan jiruuf dubartii gara biraa fuudhee anaan jireenya keessatti maraatummaa akkan taphadhuuf sababa natti ta'e. Yeroon barnoota koo kutaa 8ffaa baradhu dogongorri narratti uumamee dargaggoo tokkoof ulfaa'eera. Innillee siin fuudhu waan naan jedheef maatii kiyya biraa bahee badeen mana barattoota kireeffatanii galanitti dhokadhee galeen daa'ima godhadheen jiraachuun eegalee. Maatiin kiyya narratti beekanii haati kiyya koottu manatti galiitii barnoota kee baradhu takkaa ta'ee sila sati ganamumaayyuu gorsa keenya hin dhaggeessu jettee natti dubbattus abbaan koo garuu ati guddisfaddeedhaa mana kiyya galtee jiraachuu miti ija kee magaala keessatti si argee jennaan eeboo kana si keessan baasanaan jedhee natti dhaameera. Erga kana haati kiyya nyaataaf dhugaatii mana kiraa na danda'a. Magaaluma sana keessatti mana haadhaaf abbaa otoo hin qabu sababan daa'ima godhadheef mana kiraa galeen barnoota koo barachuun itti fufee. Duras dandeettii hin qabu ergan daa'ima godhadhee immoo ittumaa nama maqaa isaa barreessee deebisee dubbisuu hin dandeenye ta'e. Ergan daa'ima koo godhadhees kashlabbummaan kiyya gonkumaayyuu hin dhaabbanne. Haati kiyya maallaqa na gargaarti. Haa ta'uutii garuu bakka hundumaatti daa'ima koo waliin wanta naaf hin geenyeef maallaqa argachuuf jecha gochaa badii ija namaa fuulduratti ija waaqaa duratti jibbamaa ta'e gochaa raawwachaa ofii kiyyarrallee darbeen namoota naannoo kiyya jiraatan balleessuun gochaa gaarii hin taane kanaaf
nanaffeeran ture. Dubartiin daa'ima manatti godhatte maqaa hedduu qabdi mitiire. Dhugumatti maqaa sanaa ol hin qabaa. Manan kireeffadhee jiraadhutti deebisee kireesseen dhiiraaf dubartiin wal qabatanii icciitiidhaan akka bulaniin taasisa. Ofii kiyyas maallaqa argannaan abbaan barbaade faana akkan barbaadeen ta'a. Haala kanaan mucaan kiyya waggaa 2.5 yeroo xumuru ani immoo barnoota koo kutaa 10 xumure. Jireenya kana haala kanaan itti fufuu koorraa gara biyya ambaatti godaanuu naaf wayya jedheen haadha koo namatti ergeen hin mariisise. Sanaan booddee isheenis jireenyi kee kufee caburra daa'imuma keefillee yoo jiraatte waan gaarii dhanaan jettee waan qabdu gurguruun gara biyya ambaatti akkan imaluuf maallaqa naaf ergite. Sababa kootti abbaa kiyya waliinis obbolota koo hafaniinis walitti buuteetti. Anaaf magaala sanatti maqaa addaa anaaf kan malutu jira. Sana ta'ee garuu yeroon jireenya kana jiraadhu waan tokko iyyuu cubbuu fakkaatee guyyaa tokko natti dhaga'amee hin beeku. Namni hundi otoo akkanatti jiraatee maal rakkoonsaa kan jedhutu sammuu koo keessa jira. Haa ta'uutii garuu biyya ambaa dhufeen gama toora sooshaal miidiyaatti deebi'een ergan fayyadamuu jalqabee wanta gaariis wanta gaarii hin taanes barachuun eegale. Akkan deemetti hiriyoota lamatu na qunname. Ishiin tokko amalaadhaan gara kootti siqxe. Ani tokko kan hin da'e isheen immoo ilmaan 2 manumatti deessee haadha isheetti kennattee kan dhuftedha. Ishiin tokko immoo durbummaa qabdu jireenya akkanaa gonkumaa kan hin beekne dhiira jaallattees dirqisiifamtees kan hin beekne. Haasoon nuti lamaan haasofnuu fi mucayyoon durbummaa qabdu kun haasoftuu gonkumaa waliin argu. Ishiin yeroo hundaa macaafa qulqulluu dubbisuu barreeffamoota amantaa maxxansuutu aadaa jireenya isheeti. Anaa fi hiriyaan koo kun immoo barreeffamaa fi jireenya isheetti baay'ee qoosuun hamma dubbiin galuu fiifiittidha jennee tapha ishee godhanna ture. Haa ta'uutii garuu booddee irratti jireenyi ishee nu inaafsisuu eegalee boqonnaaf gara biyyaatti galtee sirna gaa'elaa takliilii yookiin immoo qulqulluu jedhamuun heerumtee yeroon cidhaa ta'ee fi toora feesbuukii ishee irratti yeroo maxxansitu anaa fi hiriyaan koo inaafuu eegallee. Maddi inaaffaa keenyaa immoo gochaa keenya kaleessaa fi wanta nuti hin beekne isheen beekuu isheedha. Gaa'ela ishee erga dhaabbattee booda gara biyya ambaatti deebitee dhufte. Erga sanaallee akkanuma jireenyi ishee kanuma duraati. Anaa fi hiriyaan kiyya abbaan manaan kee akkamidha ni danda'aayi hin danda'uyi kana dura nama biraa beekaayi jennee yeroo gaafannuuni maali afaan keessan irratti seexana akkamiitu biqileera dubbii safuu wallaaltanii sammuudhaan namaa gadi yaadaa hanga yoomiitti jiraattu yoo mataa keessaniif ta'uu baattan dhala keessan biqilchitaniitiif illee waan gaarii yaaddanii moo ammas asii galtanii jireenyuma duraa deebitanii jiraachuu barbaaddu jettee nu gaafatte. Anaa fi hiriyaan koo ammallee baay'ee ajaa'ibsiifamne gochaa keenyarraa deebi'uu akka qabnu lamaan keenya murteessine. Sanaan booddee toora sooshaal miidiyaa waa'ee amantaa barsiisan nuuf qooduu eegaltee nutis jireenyi keenyi mana maadaamii keessa teenyee faarfannaan galataan gara rabbiitti deebinee jiraachuun eegalla. Sanaan booddeenis waggaa 2 koo xumureen tarii abbaan koollee yoo natti araarameef jedheen gara biyyaatti boqonnaa fudhachuuf nan galee. Addunyaan kun gabbitamte maallaqaan mitiiree maallaqa gaarii abbaa kiyyaaf laannaan dhiifa manaaf godhee garaa isaanaaf laaffise. Anis yeroo baatii 2 boqonnaaf hin qabu gochaa kiyya kaleessaa dhiiseen yoo xiqqaate daa'ima koof jiraachuun qaba jedheen daa'ima koo qabadheen gara mana amantaatti deddeebi'uun eegalee. Haala kanaan hundinuu ajaa'ibsiifatanii biyya ambaa isa kaaniinoo ni balleessa jedhu siitiin immoo akkamitti sirreessa jechuun ollaan maatiin na ajaa'ibsiifate. Anis barfatus waa hunda balleessus jijjiiramuu kiyyatti garuu ofitti gammadeen jireenya waaqa qabu jiraachuun eegalee. Erga kanaa deebi'een gara biyya ambaatti malee hiriyaan koo amalli ishee akkuma kiyya turte boqonnaadhaaf galtee amalli kan ishiillee waanta jijjiirameef jaarsa argattee nan deebi'a jettee waadaa kan nuuf galtee turte jireenyitti tolee biyyumatti hafte. Hiriyaan kiyya isheen daandii
gaarii kana nu barsiiste immoo waggaa lama ishee marsaa lammaffaa erga xumurtee booda deebitee galuun yeroo ammaa kana ilmaan horattee jiraachaati jirti. Ani qalbii kiyya erga jijjiirradhee nama gaarii ta'ee waggaa 3 ol dabarseera. Yoo Rabbi jedhe bara dhufu kontiraata kiyya xumureen gara biyya kootti galeen kan Rabbi naaf kenne waliin jireenya koo ni gala. Al takka otoo hin beeknes maatii haaloo qabannee abidda nuti keessa hin seenne hin jiru. Haa ta'uutii garuu umriidhaan nurra hanga jiranitti yaada keenyaaf maatii makeenyatu sirriidha. Wanta bor nuffinee dhiisnuuf jennee har'a maqaa hedduu dugdatti baattachuun bulee salphina kan namatti fidudha. Umrii koo keessatti wanta Rabbiin hin galateeffadhu karaa toora miidiyaa hawaasummaa barnoota amantaa garaagaraa jiraachuu isaatti baay'een gammada. Nama akka koo maatii isaaf hin ajajamneef hawaasa keessatti balleessaa hedduu dalagaa ture biyyaa bahee badeef barsiisaan mucaan kun hin deebiti jedhee onnatee barsiisuu hin dandeenyeef intarneetiin jiraachuunsaa waaqa kiyyaan baay'een galateeffadha. Namatti beekeef toorri intarneetii jireenya gannataadha. Namatti wallaalee waan hin baasne ilaalaa ooluuf laayikii fi sheeriin dhiphisaa ooluuf immoo jireenya si'oolii. Gaarummaasaa sammuu keenya nagaa kan godhu jireenya keenya kan sirreessuuf kan fayyadamnu yoo ta'e miidiyaan hawaasummaa kennaa Rabbiidha. Balleessaaf wantoota sammuu namaa dhiphisaniif sobaa fi hannaaf viidiyoowwan safuu malee ilaaluuf kan fayyadamnu yoo ta'e immoo miidiyaan hawaasummaan si'oolidhaan yaada kiyyaa. Hiriyaa fi toora sooshaal miidiyaarraa waa hedduun baradhe. Isinillee akkuma kiyya baradhaa jechuuf dhaamsa kiyya isiniif hin qoode. Rabbi nagaan gara biyya keetti si haa deebisu. Mucaa keellee siif haa guddisu naan jedha. Ana obboleettii keessan biyyaan baarraati. Yaada jajjabinaa naaf qabdan immoo komentii jalatti naaf qooda. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya utubuu danda'u jireenya ishee gammachiisuu kana caalaa cimsuu utubuu yaada amantaa jaalalaa nageenyaa humna ta'uu fi kanaa olitti akka qooddanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24. Guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.